Maali gaa maal feeta? Natti bilbilaan hin jenne? Natti bilbilin hin jenneeti? Afaan Oromoo kun tokkuma miree afaan Oromoo lamaa jira moo ganda keessan? Usmaaleti kanaan dibaalage. Gataa itti bakka gataa. Maal singeeti? Ayyee deema manta nurraa deema baay'ee keessa. Alli sin talmaatti singen jirtu. Ayyoo kana beekan bakka isin deemee sin geessu. Amma booda bilbila kan irra gaggaayin. Jabeeffadha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuunee daawwattoota hordoftoota keenya jirtu nageenya keessan badhaadha. Salaamani keenya kan onnee keenyarraa burqee iddoo isin jirtan maratti isin qaqqabdu isin jenna. Ayyaantu Oromiyaa Rayyaan waadaa seenetiif hin jira. Bakka bashannanaa nu geessi, bakka itti taphannu nu geessi naan jedhani. Erga nu taphachiifte booda mana nyaataa nu geessite nyaata nu nyaachisuu feena malee nyaata ati har'a mana keessatti goggootee walii laayixeen kennitu kana hin barbaannu naan jedhanii turanii. Anis akkasumatti tolee marabbaa je'eniitiin ayyaantuu fi Oromiyaa fi Rayyaan hin jechuudha. Rayyaan kun akka lafarraa waa gurgura. Kun akka waa gurgura kun inni lafarraa daawwattoota hordoftoota keenya ammaan tana ayyaantus rifeensa isii bareecheetiin tolchuudhaaf deema. Oromiyaas rifeensa isii bareecheetiin tolchee fi waa hunda rifeensa isaanii kana godhee fi gara isaan bashannansiisuudhaaf deema. Guddisni ijoollee akkuma itti fufetti jira. Namoonni fakkaattiin kiyya baay'eedha. Baay'eetu jira Oromoo teenya keessa. Nu qofaa miti saba biraatillee hedduudha. Kan ijoollee waliin godhatee ijoollee walirra gatee deemu baay'ee jira. Kana waan ta'eef ijoollee teessan jabee isaatii qulqullinaan qabaati. Ijoollee teessan guddisaa malee dhala keessan karabbiin siif kanne bakkeetti gattee aariidhaan biraa hin deemini isin jedha. Hammaan rifeensa isaanii tolchee fi bareechee fi bakka isaan taphatanitti geessullee karattillee yoo karaa deemnu isiniif kan baru ta'a viidiyoo. Kanaafuu nu hordofaa daawwattoota hordoftoota keenya. Rifeensi ishee kana mashallah naman dhibu. Rifeensa isii tanaatiin na dhibaa akka rifeensa kiyya qabdi. Isin taatatu isi. Oromiyaa dirafte yaddu dirafte Oromiyaa Oromiyaa raftee jirti. Mana isii raftu geesseetiin achumatti sirreessee fi akkasii booda ka'ee deemaani. Bakka nuti taphannu bakka itti bashannanu nu geessii janiiti. Deebitee ifumaaf rafti mee ijoollummaa kan laalame. Ijoollummaan ture itti akka bareeda.
يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. مي ما شاء الله ما شاء الله. daawwattoota hordoftoota keenya kun ayyaana tokkotti rifeensi bareechee fi waan biraa isii fakkeessee Oromiyaan osoo bakka bashannanaa nu geessii naan jechaa jirtu achumaan hirriba kutte manuma hirriba sanitti dhiisillee rifeensa bakkuma isin ciiftutti irraa tolchee bareechee fi walumaan fuudhee gara bakka isaan bashannananitti gabbaasuudhaaf deema. Yaaddoon doorsisa garagaraatiif dhaaddannaa garagaraatiif ilmaan isaa dhiisee abadan keessaan bahu. Ilmaan kana jechuun dhugaa dubbachuudhaaf silaan ilmaan kana qabaachuu baadhee biyya kana keessa qaataan deemee Saudi Arabiyaa namni jedhus deemee waan tokkorra ga'ee jechaadha. Ummatitti bilbile. Maali gaa maal feet natti bilbilaan aan jenne? Maali ana dubbis. Ijoollee dubbisuu feeta? Natti bilbilini hin jenneeti. Afaan Oromoo kun tokkumaa miree afaan Oromoo lamaa jira moo ganda keessan? Maali ana dubbis. Maa bilbiltaree? Dubbisa. Dubbisa. Ijoollee siif ijoolleellee waliin jibbee natti haasofte sunoo? Ni kijibdaa? Ammaan tana natti bilbilni ta'e as keessaa ba'e. Natti kennu. Usmaaletti kannaan jibaa lage. Natti kennu. Gattaa intala bakka ta'e gattaa. Maaltu siin geeti? Ati arraan booda bilbilinatti bilbilin. Hayyee deema ammaan tana irraa deema baay'ee keessa. Alli isin intala waan siin geenye jirtu. Ayyoo gaana bakkaan isin hin geessu isin geessu. Amma booda bilbila kan irra gaggaayin. Maaliif maatiitti bilbilteen isin kanneen? Ummaan ta'e duraan isin dubbisuu hin barbaadu jettee moo hin jenne? Amma wanni deebitee bilbiltuu maaliif? Maatiitti dubbisanitti kan. Ummaa ta'e har'a booda ummaa ta'e dubbistu. Gattaa isa? Intala gattaa? Maatii dubbisas kanneen. Maatii as kan. Gattaa himee. Iskan. Irra deebitee bilbilaa jirti wantoota keenya. Askan. Yeroo meeqa bilbiluu jirti? Sabata mataa naga dhiisin dal. Midhiisu. Maal feetaa bilbilaa oolta? Askan. Ayyaantullee si dubbisuu hin barbaaddu, Oromiyaallee si dubbisuu hin barbaaddu, Rayyaanillee. Askan. 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 Hello. Hello. Coming. Where's got nothing? Okay, down the rock. Huh? La. La. Ati nuttuu bilbilin jette wanni na bilbilaa oltuu maaliif ati? Ammar arra booda bilbila kana irra kan kaayyatis. Ijoollee xiyyaaf jinniin beekuuti amma booda nutti bilbilin. Maal ta'uu feetanii ammatti sila? Oromiyaatti siin kan kan. Raftee jirti. Ommii raftee jirti. Yeah.
Ayyee irraan tana dirqiidhaan ijoolleen tun fuutee dubbifteeti. Arrabooda hin dubbisin. Amma booda bilbila kanarra harkaan kaa'in sitti meetiin jiran. An dhufeetiin harka kee kana si cabsa moo achitti? Bakka ati jirtutti dhufee harka kana si cabsa. Arrabooda natti hin bilbilin. Hin bilbilin kanaaf ijoolleen qabdu na bira. Yoo ijoollee qabaatte wanni ijoollee na bira dhiiftee deemtu maaliif? Kaakalaas bakka dhiiftee deemtee mire. Takka ta'eetii tana namaan hin jinqin. Ayyee deema as keessaa beema bahi. Anaas yaadiyee? Sa dhuguma maan dubbanne silaatiin tun arrabooda dhugaan siin ja'atii bilbila kanarra harkaan kaa'in. Deemasi. Ifuma isiitii fi bilbila kiyyarra harkaan kaa'in naan jette kanaan dura. Amma immoo deebiteeti anaaf ijoollee tiyya addaan nu baasuuf taa'ee ijoollee tiyyaan dubbifadhaa maal jettee latti haasofti. Mee namni kun maal nama fayyaa qabu jettanii jenna. Namittiin tun nama fayyaa qabu miti akka taatee jirti silaa nagayaa gara maatii isii deebitee fuudheetiin mana yaalaa isii geessaa mataan dhukkubee jireesiidha. Ifumaaf dheengadda natti hin bilbilin. Mataa balleessitee beekadhu. Mataa balleessitee beekadhu. Ifumaaf dheengadda natti hin bilbilin jette arraas deebiteetuma ijoollee tiyyaan adda na baasuu barbaaddaa ijoollee tiyya akka barbaadetti hin dubbisaa ijoollee tiyya waan dubbisiisii jettee haasofti. Oromoo irraa tolchina. Kanaafuu daawwattoota hordoftoota keenya humaatii miti nadhaaddachuun namaa waan takka illee nan godhu. Ijoollee tiyyaan gargar nan baasu. Amma Oromiyaan mana sarraftee jirti. Achumatti dhaqee rifeensi tolchee fi achumaan gara alaa baasee xaxxabachiisee nyaata nyaachisee ol deebisa. Egaa daawwattoota hordoftoota keenyaa mucattiin ayyaantuu fi Oromiyaa wajjin deemaa jirtu tun eenyu jechuun keessan hin oolamu. Mucattiin nu biratti deemaa jiran duraanii osuma nutis karaa deemaa jirru daandiirra walitti dhufnee ta obboleettii isheeti ta obboleettii saadaa jechuudha. Obboleettiin ishee baay'ee takka miskiina nu bira deemaa jiranii ana ijoollee irraa sirreessee bareechee deemaa ni jiru karatti walitti dhufnee achumaan kalaas erga dhuftee walumaan taphadhaa jedheetiin isaanis fuudhee gara bakka ayyaantuu fi Oromiyaan taphatanitti deebisee jechaadha. Rayyaan ammoo deemaan hin jiru obboleettii ishee biratti hin dhiise mana jirti obboleettiin isheeti qulfii kenneetii fi ishiin gara manaa deebite. Ana ammoo kanatti kunoo ijoollee xaxxabachiisaan jira daawwattoota hordoftoota keenyaa isin jechuu barbaadeeti. Ergaan taphachiisee booda immoo iddoo nyaatatti nyaatamu geessee iddoo nyaatatti nyaatamus asuma keessa nyaachisee akkasitti gara manaa kan deebisaa Rabbi jedhee waan namni baay'ata iddoo kana viidiyoo maruun hin danda'amu iddoo taphaa qofa kan viidiyoo maramu iddoo nyaataa viidiyoon maramu namoota baay'ata bakki sila faamiliin teessee nyaata nyaattu hin dhumate bakkee teesseetiin nyaata illee nyaachisaa. Kanaafuu daawwattoota hordoftoota keenyaa nu faana turaa warri nu faana turtanii nu wajjin viidiyoo keenya daawwachaa turtan hedduu takka galatoomaa isin jechuu barbaada. Ijoollee kottaatti gadi bu'a. Ijoolleen hedduu takka jaalatti waan taphattu kana. Kottu ayyaantu gabbii kottu.